Hayya akkam jirtu? Oolmaa bultiin nagumaa jecha kanneen chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii ta'a jechuun barbaada. Akkasumas immoo kanneen maatii chaanalii kanaa taatan illee laayik, sheer, koomentii gochuun keessanii yaadni isin keessan faayidaa hedduu qaba waan ta'eef hin dagatina. Mata dureen irra qabadhee jiru waa'ee deeffuu kan jedhudha. Namoonni tokko tokko amma deeffatu yeroo hedduu deeffatu mee deeffuu maalti fidaa kanaaf furmaanni maadha kan jedhu akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Deeffuun yookaan barpingi kan jedhamu fiizooloojikiidha, noormaaliidha jechuudha. Mala qaamni keenya qilleensa sirna nyaata daakuu olaanaa jechuunis garaachaa ol kan jiran, garaacha dabalatee garaachaa isaa ol kan jiran keessatti baay'inaan argaman baasuuf fayyadamudha. Qaamni keenya sirna soorata bulleessuu keessatti kan gara olii jiran, kan garaachaa isaa ol jiran yoo qilleensi itti baay'ate bifa ittiin qilleensa of keessaa baasnudha jechuudha. Qilleensi deeffuun ba'u yeroo baay'ee kan nyaata yookaan dhugaatii wajjin liqimfamee fi garaacha bira hin geenyee fi sana gadi hin dabarreedha jechuudha. Yeroo baay'ee qilleensi nuti deebisnu sun waan nuti nyaannuu fi waan nuti dhugnu wajjin kan seenedha. Namni tokko noormaalii deeffachuun fiizooloojikiidha, noormaaliidha jenneerra. Haa ta'u malee namni tokko hedduminaan deeffate deeffuun itti baay'ateera kan jennu yoo midha jenne wanti kun lakkoofsaan wanti taa'e hin jiru. Lakkoofsaan osoo hin ta'in namni tokko ofiisaa fiil yoo godhe kanaan durarra waan kanaan dura beekurra har'a hedduun deeffadhe jedhee yoo yaade namni sun hedduu deeffateera jechuudha. Mee maaltu akka qilleensa baay'ee liqimsuun nu godha? Egaa qilleensa baay'ee liqimsuun deeffuu fida jenneerra. Mee maaltu kana fida jennee ilaalle kan jalqabaa ariitiin nyaachuuf dhuguudha. Kaleessa kana kaaseera. Ariitiin yeroo nyaannee akkasumas yeroo waa dhugnu nyaataaf dhugaatii sana wajjin qilleensi ni seenaa. Qilleensi seenaa immoo yoo garaachaa ol jira ta'e deeffuudhaan ba'a. Yoo garaacha gad darbee marmaan seenaa ta'e immoo karaa qilleensaa karaa bobbaa yookaan dhuufuudhaan ba'a jechuudha. Garbiraan dhugaatii kaarboonii qabanidha. Dhugaatii qilleensa gaazii qaban fakkeenyaaf bishaan amboo, kookaa akkasumas wantoota yeroo bannu qilleensi keessaa bahu kaarboonii qaban isaan kunis amala deeffuu hedduu fiduu qabu jechuudha. Akkasumas yeroo waa nyaatan odeessaa nyaachuu yookaan dubbataa nyaachuu yeroo waan nyaata nyaataa jiran odeessaa yookaan haasaa dubbataa nyaachuun akka qilleensi hedduun gara garaacha keenyaa seenu taasisuun hedduu akka nu deeffannu taasisuu danda'a jechuudha. Kana malees tamboo xuuxuu yookaan aarsuun kana fiduu danda'a. Akkasumas immoo mastiikaa alanfachuu yookaan nyaachuun akkasumas illee karameellaa kan xuuxaman kan muka qaban kan xuuxaman xuuxuun qilleensa hedduu akka nuti ofitti fudhannu gochuun kana fiduu danda'u. Garbiraanis nyaata faayibarii hedduu qaban kanneen akka muuzii, atara, baaqelaa, raafuu, shunkurtii isaan kun egaa qilleensi baay'ee akka liqimsinu gochuudhaan deeffuu hedduu fiduu danda'u jechuudha. Garbiraan qorichoota tokko tokkodha. Fakkeenyaaf qorichoota dhibee sukkaaraaf kennaman, qorichoota ho'ina qaamaa hir'isan yookaan dhukkubbii qaamaa hir'isan kanneen akka ibuprofen, aspiriin jedhaman amala deeffuu hedduu fiduu qabu qilleensa akka hedduu fudhanne taasisuun. Deeffuun kanneen wantoota akkasiin dhufan gaafa qilleensa liqimfame sanaaf of keessaa baasnu ni dhaabbata yookaan ni dhiisa jechuudha. Kanneen nyaataan dhugaatiin dhufe yeroo qilleensa sana of keessaa deebisnee baanu ofuma isaa deebi'ee dhiisa. Haa ta'u malee deeffuun sababa dhibee sirna nyaata bulleessuu yookaan nyaata daakuu fi akkasumas immoo dhibee sammuu fa'aatiin wal qabate dhufu kanaan dhufuu danda'a. Keessumaa fakkeenyaaf dhukkuboota kanneen keessaa muraasni yoo ilaalle kan jalqabaa dhibee akka singiggoo kanaan dura kaaseen ture. Singiggoo jechuun nyaatni erga garaacha ga'ee booda gara liqimsituutti gara esoofagas kan jennutti ol deebi'uu jechuudha. Akkasumas immoo dheekkamuu garaachaa, madaa'uu garaachaaf kan kana fakkaatan akkasumas immoo tarii baakteeriyaan faalamuu garaachaa wantoonni akkasii jiraannaan deeffuu fiduu danda'u jechuudha. Akkasumas yaala ilkaaniif sibiilota kaawwaman bireesing kan jedhaman qilleensi baay'inaan akka gara garaacha keenyaa seenu taasisuudhaan kana fiduu danda'u. Akkasumas dhiphuu yookaan muddama qaamaa qabaachuun stress jireenya dhiphuu qabu yookaan dhiphina sammuu cinqii qabaachuun amala wanta kana fiduu qaba. Dabalataan illee rakkoo nyaata qabiyyeen isaanii laaktoosii ta'e qaban namoonni inzaayimii laaktees jedhamu qabne laaktoos intooleraansi kan qaban jechuudha. Kanneen wanta akka aannanii tittuu bulleessuu hin dandeenye sababa hanqina inzaayimii qaama isaanii keessa jiru amala amma ammaa deeffachuu fi akkasumas illee dabalataan amma ammaa qilleensi karaa bobbaa yookaan dhuufuun bahuun jira jechuudha. Akkasumas
dhibee dadhabuu paankiraatik insufficiency kan jedhamu. Kunis kana fiduu danda'a. Deeffuun sababa dhibee armaan oliitiin dhufe yeroo baay'ee deeffuu bichaa miti kan fidu. Kan namarratti dabalataan mallattoo addaa qaba. Tariitii inni kun yeroo hedduu namarra turuu danda'a. Jalqaba maal jedheera kan sababa nyaataaf dhugaatii dhufe yeroo qilleensi sun deeffannee baasnu ni dhiisa deebee. Haa ta'u malee kan dhibee fayyaadhaan armaan oliidhaan dhufe immoo namarra tura. Akkasumas tarii hammaachaa deemuu danda'a, cimaa deemuu danda'a. Akkasumas immoo mallattoolee akka qoma gubaa yookaan gubaa garaa, dhukkubbii garaa, daakamuu diduu nyaataa, afuufamuu yookaan bokkokuu garaa kan kana fakkaatan fiduu danda'a jechuudha dabalataan. Furmaata mee ammaa deeffuun yoo nu rakkise maal gochuu qabna yoo jenne kan jalqabaa suuta nyaachuu fi yeroo waa dhugnu suuta dhuguu. Yeroo suuta nyaannee suuta dhugnu akkasumas fokkas goonee nyaannee dhugnu qilleensi hedduun hin galu yoo galees immoo suuta ofuma isaa deebi'ee ba'a akka nuti ammaa hin deeffannee taasisa jechuudha. Garbiraan gaafa nyaannu odeessuu yookaan haasa'uu dhiisuu akkasumas tamboo xuuxuu dhiisuu mastii kaalanfachuu hir'isuu wanti kun jiraannaan. Dabalataanis dhugaatii kaarboonii qaban kanneen gaazii qaban baay'isuu dhiisuu yookaan dhiisuu. Akkasumas yaala ilkaaniif sibiilli galee yoo jiraate sirriitti kaa'amuu isaa mirkaneessuu, bireesingiin sirriitti itti kaa'amee jiraachuu isaa cheek gochuudha yoo tarii wanti kun jiraate. Akkasumas dhibeelee armaan olitti akka sababaatti dhiyaataniif tariitii dhibee garaachaa yoo ta'e, dhibee singiggoo ta'e, dhibee paankiraasii yoo ta'e, dhibeewwan kana fakkaatan taanaan dhibee laaktoos intooleraansi yeroo aannan nyaata wanti kun cimaa yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuun yaala argachuun barbaachisaadha jechuudha. Akka waliigalaatti egaa dhibee deeffuu kan ammaa deeffachuu kan fidu nyaataaf dhugaatii nuti nyaanne yookaan dhugne irraadha. Yeroo hedduus qilleensi nuti nyaataaf dhugaatii sana wajjin fudhanne yeroo ba'u wanti kun deebi'ee waan nu dhiisuuf wanta nama yaaddessu miti jechuudha. Haa ta'u malee nurra turraan mallattoo dabalataa garaa keenya gubaa garaa mallattoo bokkokuu garaa waan biraa jiraannaan ogeessa fayyaa mariisuun gaariidha akka waliigalaatti. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.